السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتات كياك كيف نجيسني جرتني جرا قالت ربي جرا لنا نورا ببوك جرا كلين سدو تكنا متولا ادو تكنا دبري قرو كواهي جرا حاجة بكان دي مكرم النوجين دي ما واسني قاسس خلما وايا دي منابي يو وايا دي بيس نرقد سني قرسيسة وانا رجعتنا موج عرّا روان قبو نقدر كرقد وديك ما شاء الله. No actually برجرا. Good evening to our customers. We would like to introduce our new branded perfume. For your aqua, brace, and more for men. We will work on the dirhams for dirhams. For your slender, violet, labor, for women, EDT. We will work on the dirhams for 10 dirhams. We are also special offering our branded perfume. Jana Discreet. قالت الفرد الحمد لله قرومو بي او اتنا كيستو بي نمت اكن او يتو دقيقه تكتن فوره دي بيتنا كيستو هل كان في غيا وجنا وقدمني يبرتو ركني كست او افيركو بي نما دندنا بيتين نسان كيستي ساعات دي دمي افر ساعات دي دمي افر سو دلغني والله وان اتتن جيجيرمنا جنو كان جالاك جيجيرمنو ابدي قبا ربي بيتين بريدو قبنوفتو سنتي نغا انو اغلچو والجالله امتانو هاكنو بيتين نغا هاغدو انا ايس ديمي كرفي في مال في ديك في موسين غرسيسا ميلا لهات شار بيو بيغو في سداي فهيوا والله لما كان ما نركزي سؤال لي يجودا دو تكهر كيجرا غارو ما لك في ديك في سنغرسيسا تا هكنا اوانين في دير في سنيف غرسيسو فنوتي قبي كيجرا مولاتنا فكاتي بيتني وانكن مقاسا برسا مي بيتني وانكن امس القرار ماركت بدي في الرال الاوبر بعدين no mul'atu akkasitti si akkanumatti mul'ata jechuudha akkana muran labri dama mee eessa naamur isin jetti min dhufte wayyo wanna qaba awwaara ta'e waan ta'e wayii qaba waan ta'e wayii qaba awwaara irraa dhiqee irra leedhaa garuu masiin qaba qallaan hin qabu. muri bega birri lama yati yesin jette dhufte yaa akkami qabatan si akkanuma aywa akkasi muramaa jaaga birri lama erga dhuftanii namni nyaatamme shankoora waaw kaddaati walla akkami cabsarri gad ini kan baeng kabu garun jarat dah itu tak kerja wow habis kan naling gau cukup sok ida jauh kisah bisa nih kabagaru hai kabi kan nasa ni aku kabi kan nah itu sukar banyak tak
Mataa ana fakkaatee meeqa galkaanii murii laala. Biyya keenya illee mataan soogiddaadhaan himee fayyada karaara. Martuu akkasuma. Hedduu hawwaa ture. Erga biyyaa beekamu beeku nyaadheen beeku. Hedduu takka. Warroonni shankoora jaalattan please laayikii sabiskiraayibii sheerii gochuu irraa warroonni shankoora jaalattan qofti. Gargadaan mi'a. Kasi xiqqoo gara olaanu sun ni naqataa mataadha fakkaata. Waaw. Wallaahi sirrii mi'aa gargadaan. Garri kun mataa irraa hunda jalqaba. Kun baay'inatti mi'oo inni mataadha. Gargadaan kun immoo hedduu mi'aaya. Hanyaannu shankoora jaalattan qofti. Namni hedduun biyyaa bahee shankoora nyaateen beeku kanaa wajjinu. Ani yeroo hundaa garuu in argaa suppermaarkeetta gurgurtaa keessatti garuu immoo bitee nyaadheen beeku yeroo jalqabaati. Yeroo jalqabaatiif nyaataara shankoora. Kana fakkaata jechuun shankoorri biyya kana. Naannoo keessanii shankoorri akkanaa jira moo daalacha jira? Shankoorri akkana naannoo keenyaa makara baaleeti jechuudha. Ganda tokkotti hojjetama. Ganda tokko osoo hin taane aanaa tokkotti beekan jechuudha. Aanaa Agaarfaa keessatti shankoora Agaarfaan naannoo biyyatti shankoora kanaani. Daalachi sun bakka hedduu dhufa garuu kun Agaarfaadhaa dhufa nu bira jechaadha. Isinillee yoo qabaattan naannoo keessanitti shankoora akkamii akka ta'e hagama jaalattan jaalala shankooraaf qabdan ibsadhaa kottaa haa nyaannu isinin jedha. Hordoftoota kiyya kana fakkaataa bahee shankoora bitadhee deebi'ee jechaadhaan hadha. Warroonni shankoora jaalattan laayikii sheerii sabiskiraabii godhaa na jajjabeessaa iddoo takkaan isin jaaladha isinin jedha hordoftoota kiyya. Kaakni obballee baay'ee shankoora nyaadhu garuu hin jaaladha. Fanna dhukkuba garuu hin danda'u nyaachuu jechuudha. Misinuma mul'isuuf jecha hagana nyaadhee jira isinin jedha. Hedduu mi'aayaa akkuma shankoora biyyaati. Garuu ammataa bitee na fakkaate xiqqoo gara olaanuun hin kuraaya malee. Gara gadaanuun hin mi'aayaa gara olaanu kanaan immoo hin kuraaya jechuudha.